Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App. Barnoota ajaa'iba takka isinii qabadhee dhufeen jira. TikTokis ta'e social media adda adda yeroo yeroodhaan update waan haaraa itti dabalaa deemu. Hojiin keenya maali? Wanna haaraa sana finnee videoodhaan isin biraan gahuudha. Ammas barnoota TikTokii takka barnoota baay'ee bareedaa ta'e kan namni baay'een itti fayyadamuu barbaadu yookaan immoo kan yeroo dheeraaf osoo kanatti dabalee TikTokii waan jedhu yaada turre amma TikTokiin nuu qabatee dhufee jira. Barnoota baay'ee bareedaa ta'edha. Karaa salphaa ta'een akkasuma daqiiqa xiqqoo keessatti kan isinitti agarsiisu ta'a. Baay'ee salphaadha. Steppiin isaas xiqqoodha. Wanna haaraan TikTokiin itti dabale kun paartii wanni TikTokiin haaraa fide kun maali isa jedhu waan lama sadi daqiiqaa xiqqoo keessatti waliin ilaalla karaa salphaa ta'een. Obboleeyyan marti keessanuu viidiyoo kana haga xumuraa daawwachuu hin dagatinaa isiniin jechaa eegan. Akkasuma yeroo mara kan isin yaadachiisu obboleeyyan chaanalii YouTube kanaaf yookaan immoo YouTube Abdul Appif haaraa taatan subscribe kana tuquudhaan akkasuma beelii tiixanii olii irra kaahuudhaan laayikiin sakandii xiqqoo siif fudhata laayikii gochuudhaan sheerii tuquudhaan akkasuma create post gootanii hiriyoota keessan birootiin biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jechaa eegan. Gara barnoota keenyaatti kallattiidhumaan darbina. TikTokii wanni inni haaraa fide kun maali isa jedhutti haa dabarfannu. TikTokii keessa yeroo mara haaromsuu hin dagatina. Baatii keessa baatii torban lama sadii keessa update gochuu dagachuu hin qabdanii keessattuu Play Store irra seenuudhaan wanni haaraan kun maali? Viidiyoodhuma viidiyoo daawwataa jirtani irra qabdu haga sakandii sadii yookiin sakandii lama irra qabdanii dhaabattu. Irra tuqoo osoo hin taane irra tuquun viidiyoo dhaaba. Yoo irra qabdan garuu optionii kana isiniif fida. Irra qabdanii dhaabattu viidiyoodhuma tokkorra viidiyoodhuma daawwataa irratti tanirra quba keessan irra keessanii qabdanii dhaabattu. Yeroo isin irra qabdanii sakandii lama irra dhaabattan filannoolee yookaan immoo optionoota kana isinii fida. Not interested, report, waan adda addaa waan jedhu kana jalatti isinii fida. Speed, auto scroll, caption, picture in picture, background audio waan jedhu tartiibaan isinii fida. Not interested dhaggeeffachuu arguu hin fedhu yookaan ittiin gammanneedha. Garuu karga jallaa waliin ilaalla reportii gochuu fi auto scrolling kun maali? Akkasuma keessattuu picture in picture fi background audio ka jedhu kana kan isinii qabadhee dhufe. Auto scrollii yeroo oonii gootan auto scrollii irratti ofii akka viidiyoo sun daddarbuu fi garuu background audio kun yeroo viidiyoo dheeraa tokko TikTok irratti dhaggeeffachuu feetan yookaan immoo waan biraa godhaa yoo dhaggeeffachuu feetan yeroo tokko achirra dhaabatanii dhaggeeffachuun nama dabbara. Kanaafuu yoo waan biraa gochaa sana dhaggeeffachuu feetan background audio sana on yoo gootan bakka feetan deemtanii waan feetan dhaggeeffataa yookiin waan feetan dalagaa sagalee san TikTok irraa dhaggeeffachuu dandeessu. Informationii adda addaa ta'uu mala whatever Facebook fayyadamaa, WhatsApp fayyadamaa waan sana dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Dirqama TikTok irra dhaabachuun hafee jira. Kanaan booda viidiyoo daawwataa jirtan irra qabdu background audio kana on gootu viidiyoo san ni taphachiiftu gidduu tuuxanii keessaa baatu viidiyoon sun ni taphata. Isin waan biraa godhachuu dandeessu. Chaatii WhatsApp irraa gochuu dandeessu dhaggeeffataa. Yoo feetan Facebook fayyadamuu dandeessu. Waan feetan waan biraa fayyadamaa dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaan booda background audio dhuma qofa onii gochuudhaan amma akkuma isin argitan gubbaarraa TikTok diimatee jira. Sagaleen sun deemaa jira yookaan immoo dalagaa jira jechuudha. Kanaaf egaa wanni isin gootan maali? Background audio dhuma san qofa onii gochuudhaan salphaadhumatti background irra teessanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Waan feetan yeroo isinitti hin tolle ofii gootu ni dhaamsitu. Sanaan booda background irratti hin dalagu. Background audio yeroo feetan qofa onii gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Auto scroll yoo onii gootan yookaan immoo auto scroll ka jedhu san yoo onii gootan viidiyoo tokkorraa tokkotti ifiif darbaa deemaa jechuudha. Picture in picture kunis akkasuma waan biraa fayyadamaa san fayyadamuu dandeessu. Picture in picture ka jedhu kana yeroo isin irra tuuxan garuu yeroo jalqabaatiif seetingii sirreessuu qabdu waan ta'eef turn on waan jedhu isinii fida. Turn on ka jedhu sana tuquudhaan appilikeeshinoota isiniif dhufan keessaa gara gajjallaatti gadi bu'uun aappii TikTokii barbaaduudhaan TikTok ka jedhu kana fuula dura isaatii onii gootu. Sanaan booda duubatti deebitu erga onii gootanii booda. Kanaan booda picture in picture kana yeroo isin onii gootan screen irratti dhufee isiniif ni taphata.
yookaan immoo iskiriinii irratti ni argitu. Xiqqeessitanis bakka takka keessanii waan biraa fayyadamaa ilaaluus ni dandeessu amma kanaan booda jechuudha. Salphaadhumatti viidiyoo san xiqqeessitanii waan ilaaluu barbaadan iskiriinii irra fidachuudhaan salphaatti ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu kaan sagalee dhaggeeffachuuf kun immoo viidiyoo ilaalaa waan feetan waan akka waasappii, feesbuukii fi wantoota adda addaa fayyadamuuf isin gargaara. As butuun achi butuun bakka feetan kaahuu dandeessu. Yeroo guddisuu feetan yookaan cufuu feetan eksiidhumaan cuftanii keessaa baatu jechuudha. So baay'ee bareedaadha. Hundi keessanuu seetingii kana osoo itti fayyadamtanii salphaatti waan takka dhaggeeffataa yookaan informationii adda addaa dhaggeeffacaqasaa waan feetamu gochuu ni dandeessu jechuudha. Salphaadhumatti auto scrolling akka ofii dabarsuu fi caption yookaan immoo translate language barbaadanitti gochuunis itti fayyadamuu ni dandeessu. Akkasuma screen clean gootanii yeroo feetanitti osoo mallattooleen kun hin dhufin screenshot gochuudhaaf immoo clear ka jedhu fayyadamuudhaan salphaatti screenshotii adda addaa akka TikTok irraa dhufe osoo hin beeksisin clear display ka jedhu tuquudhaan salphaatti screenshotii fi viidiyoo adda addaas irraa waraabbachuu ni dandeessu jechuudha. So settingiilee baay'ee salphaadha. TikTokii waan haaraa finnaan akkasuma namoonni immoo gaaffii dhimma TikTok irratti dhimma social media adda addaa irratti qabdan gaaffii feetan gara meeseejiitiin TikTokii irratti akkasuma koomentii irrattis gaaffii isin gaafattan salphaadhumatti yeroodhaan viidiyoodhaan isiniif qabadhee dhufa. Isin koomentii irratti naa barreessuu dandeessu. Akkasuma gaaffii keessan TikTok irratti meeseejiidhaanis naa katabuu ni dandeessu. Walumaa galatti gara YouTubeetiinis dhimma social media ilaallatee waan haaraa deemaa irratti waan feetan irratti gaaffii barbaadan koomentii jala naaf kaa'an viidiyoodhaan isiniif qabadheen dhufa. Isiniin jechaa eegan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.